Nagaan gooftaa keenya Yesus Kristos kan Waaqayyo Abbaa biraa ta'ee Hafuura Qulqulluu biraa ilma isaa gooftaa keenya Yesus Kristos biraa kan ta'e hunda keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota saba Waaqayyoo Zoomii waldaa Kiristiyaanaa galata Waaqayyoo keessatti kan argamtan onlaayinii kanarratti kan nu ilaaltan Facebook irratti kan nu hordoftan YouTube irratti kan nu hordoftan karaa adda addaan kan nu hordoftanii gooftaan keenya Yesus Kristos inni hundumaa danda'u baraaf jireenya keessan guyyaa keessanii wajjin haa ta'u. Akkuma beekamu gooftaan keenya Yesus Kristos ofii isaa utuu hin mararsiifatin jireenya keenyaaf jireenya isaa kennuudhaan lubbuu keenyaaf lubbuu isaa kennuudhaan jireenya keenya hundumaa danda'ee baatee qixa kanaaf yeroo kanaan dhuge. Har'a akkasitti fuula keessanitti akka dhiyaadhu kan na godhe Waaqayyo gooftaan maccaa gaarummaaf oolmaa inni nutti agarsiiseen akkamittiin wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu akka dandeenyu walii wajjin dubbachuuf yookaan immoo akkamitti lallabuu hin danda'amaa kan jedhu xiqqoo ishee isinitti dubbachuu waan barbaaduuf. Isa fuulduraa dubbii gooftaa keenya Yesus Kristos keessaa seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 25 irra kan jiru maqaa gooftaa Yesuusiin dubbiseen waan dubbadhaa akkasidha. Waaqayyo inni kan abbaa keetii si gargaaru Waaqayyo inni hundumaa danda'u eebba ol waaqarraatiin eebba collobboo lafa jala ciisuutiin eebba harma mirgisuu fi gadameessa dhala godhatuutiin si haa eebbisu jedha. Dubbiin kun dubbii baay'ee ulfaataadha. Waaqayyoonni kan abbaa keetii si haa gargaaru Waaqayyo eebba ol waaqarraatiin eebba collobboo lafa jala ciisuutiin eebba harma mirgisuuf gadameessa dhala godhatuun si haa eebbisu jedha. Eebba guddaa Yoosef ittiin eebbifamedha. Abbaan isaa Yaaqoob Yoosefin kan inni ittiin eebbise eebba kanaadha. Har'a egaa dubbii Waaqayyoo akka lallabnuuf biyya lafaa kanarratti uumamnee dhalannee biyya lafaa kanarratti dubbii Waaqayyoo akka lallabnuuf carraa Waaqayyo nuu kenneen lubbuudhaan jiraachuun keenya sababa guddaadha. Namni lubbuun hin jirre wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu hin danda'u. Wangeela lallabuudhaaf qabaachuu caalaa jiraachuu caalaa ulfina isa kan arguu caalaa lubbuun jiraachuun carraa isa jalqabaati. Namni immoo beekumsa isaan dandeettii isaatiin lubbuun jiraachuu hin danda'u. Biiftuu garanatti lubbuu ofii isaa nuu kennuudhaan jireenya isa nuu eeyyame biyya lafaa moo eerasa jedhe Kiristoositti abdanne jiran. Waaqa irratti immoo jireenyi bara baraa isaan nuuf hojjetamaa jira. Dhaqeen iddoo isinii qopheessa jedhe. Iddoon nuuf qophaa'aa jira. Hammasitti immoo nuyi warri amannee garaa keenyatti yoo amanne qajeelota akka taanu. Afaan keenya yoo beessifne immoo akka fayyinu wangeelli dhugaa nuu ba'a. Kanaaf egaa wangeelli gooftaa keenya Yesus Kristos karaa waldaa kiristiyaanaa galata Waaqayyoo addunyaalessaa lallabamaa jira. Hojiin aangoo gurguddaan waldaa kana keessatti hojjetamaa kan jiru beekamaadha. Karaa adda addaan zuumiidhaan hojjetamaa jira, lafarraa lallabamaa jira, mishiinarii bakkee irra baanee hojjechaa jirra. Hojii dhuga ba'umsa wangeelaa dirree irraa hojjechaa jirra. Akkasuma agalgaa'ota adda addaa leenjisuudhaan, muuxannoo kennuufiidhaan, kadhachuufiidhaan, dhukkubsatoonni baay'een yerootti fayyaa jiran, hidhaan namoota baay'ee yerootti hiikamaa jiru. Waldaan keenya sababa guddaa yeroo uumee hojii gurguddaa hojjechaa jiru keessaa jirraa jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessatti immoo gaafa 22 ji'a kurnaffaa 2015 jechuun kamisa dhuftu jechuudha. Waldaan keenya Zoomii irratti sagantaa addaa qaba. Ijoollee barsiisa ji'a 2 barsiisaa kan ture yeroo itti eebbisuudha. Yeroo kana eebbifnu immoo akkaataan eebbisuu keenya akkaataa addaati. Waan facaafne amman yeroo kamuu sa'aatii kamiyyuu waan facaafne amman daqiiqaa kamuu waan facaafne amman. Kanaaf iyyuu guyyaa sana harka keenya qullaa fuula Waaqayyoo duratti akka dhiyaannu waan Waaqayyo nuu kennirraa waan gooftaan maccaa nuu kennirraa qabannee fuula keenya duratti akka dhiyaannu. Sababni isaa waldaa keenya keessatti sagalee guddiftuu kan ittiin tajaajila laannu waldaa keenya keessatti hin qabnu. Kanaaf iyyuu kana godhachuuf immoo yookaan immoo kana godhachuuf immoo humni keenya dandeettiin keenya Waaqayyo gooftaa maccaa duwwaadha. Walii keenya waan qabnuun Waaqayyoon tajaajila. Namni waan qabu hundumaatiin Waaqayyoon tajaajila. Beekumsa isaan tajaajila, dandeettii isaan tajaajila, qabeenyaa isaan tajaajila. Waaqayyoon qabeenyaa keenyaan tajaajiluun baay'ee murteessaadha. Qabeenyaa keenyaan Waaqayyoon tajaajiluun eebba guddaadha. Qabeenyaa keenyaan Waaqayyoon tajaajiluun waan addaati. Biyya alaa biyya keessaa kan jirtan nu bukkee dhaabattanii yeroo itti meeshaawwan waldaa kiristiyaanaa keessaa akka geessifannuuf nu bukkee dhaabattan adaraa isinii jedha. Guyyaa kana galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaarraa kamisa iftaan yookaan gaafa 22 ji'a 10ffaa 2015 kana galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaarraa kaasee yeroo itti waaqeffannaa addaa kadhannaa addaa yeroo itti qabaannuu fi ijoolleen barumsa kana barachaa turan yeroo itti eebbifaman ta'u. Kanaaf hundumti keessan jaarsolii waldaa lafarraa hin argamu onlaayinii irra kan jiran ijoollonni giruuppii onlaayinii irra jirtan hundumti keessan afeerraa isinii gooneera.
Waaqayyo baraaf guyyaa keessa naa eebbisu. Guyyaa kana sanyii keessan saba caaftan harkatti qabadhaa gara maasii Waaqayyo kottaa. Hojii Waaqayyo wajjin haa hojjennu. Waaqayyo sinaa eebbisu barri keessan guyyaa keessan haa eebbifamu. Shalom.